السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمل جاهية كوجمتو تخرج دفتو تخيني خنوك الركم بكم سنة لقد دنيان المنفج أفتقته أغرتني جدي سببا دجاسي في قولولشا وود بني سوا بقى قرتي بقنا يا منا خدي المانك عسد يبدنا شراف فنرتي ما كمت والبرتني مجيو سرنجل كم والبرتني جاني قاف مجيو بيخو جيت ميلا متانا نقطة خنا بدي أرى نقطة سنرتي ميو ما يدا برابو ما ليلي ما ليلي فين جو دا لا تاري ما في تجرا خلاص نايني أرى بودا غورا في جالة تسا أرى نقطة شو تيسن تجا كم ما يسنرجي خنا جزء خبا ما في فلانينجين أنا هذا ما نساتي ولا من موكب سوي سباسة ممكن كنا ما متى ما يكون جيرو نمين ما وجرا وجوله إثلاثة نكرة تيمبرة أورو ما ما خم تجار سيسجا أكيد تدبس وقالنا ما فجفتمو وقالنا ما فجفتمو خجبنا ما فجفتمو وقال ما يسنرد دبتة أنا ما نرد دبتة أنا ملا المان ساد بتعالى الدنيا الراجع برا وقالنا كي وقال في جيبي بتوم بلجنا وقال الدنيا ده هو الدنيا رب سداد وني متعمل تبتب المان مرتي وني وديرتي يوسف فريد الفيديو درانو كا ما مش وانا مرتي فريد الله أكبر أوادي في تنما في سنة 911 يا بيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتو تافي هردفتو تخيا كم جرتم نجاه فيادا بجراتن سلامني خيا إدو سنجرتنتي كان كريستانا كواك إفتا كم مسلمة هند خيسنو إسنا لكب إيجا هردفتو تافي كبجمتو تخيا كم جرتن فيادا مال كبتي رفتيشون كسنو لمو إيجا مال كبتي رفتيشون كسنو لمو والله رفيع الراسي akkasi hordoftoota fi kabajamtoota fayyaa warra koomantiidhaan siitoo adda facaasee ifii fuudhan beeytu naan jettan koomantiidhaan dhuftanii akka feetanuu naan ja'an isiniin jaaladha. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota fayyaa ani dhugaa dubbachuuf duniyaadhaa fi abbaa manasii walitti deebi'uudhaatti nuti obboleeyyanii waliin nyaannee waliin guddannee warra biyyaatii waa hedduu takka walitti qabna. Egaa duraanillee viidiyoo irratti nama agartanii gamma duniyaatiin jira akkamitti abdii duniyaa irra fuudhaa jechuun ture. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota fayyaa ani yeroo isaan walitti deebi'anii mana waliin galanii ana qofaa miti yuutubaroota hedduu bira dhaqee ziyaaraa baga gammaddan jedhaniini akkasuma viidiyoo isinii waraabanii isinii dhiyeessan warreen akka Balloo Najjaash cuftummaanuu jechuudha. Anilleen akkasuma naan irra walitti dhiyeenya qabnaa'u jechuu jira kanarra. Egaa dhaqee waan niin balleessa jedheen dheyne gammachuma isaaniitiif tola isaanii na gammachiisee walitti deebi'uu isaaniitiif dhaqee egaa adeemsa keessa osuma wajjin haasawinuu akkuma viidiyoo kiyya daawwattan sanitti adeemsa keessa osuma wajjin haasawinuu duniyaan namni hinaafe maraataadha. Duniyaan hedduu hinaafti. Wallaahi dhala hangasii hinaaftuun agarree isin viidiyoo gubbaa gartan malee hinaaffachuun jaalalaa jaarsasii jaalalaaf itti hinaaftee uumaan qabu. Egaa warra ilmaaniiti jennee cinaallee dadhaabbachuu turre hanga abdii irratti hin fuudha jee deemu sanilleedha. Wallaahi hordoftootaa fi kabajamtoota keenyaa anis akkas jeetumaan akka nam tokkootti naafi saayibtichi kiyya gololchaa'uudha. Waliin bira dheyinee viidiyoo isinii marree isinii dhiyeessinee niin balleessaa fi midhaan warri koomantiidhaan ifiifuu fuudhan beeytu. Siituu diigee maal bultii namaa keessaa goota naan jettan asumaanuu deebisaan isinii deebisa obboleeyyan kiyya. Ani tolchumaaf hin dhaqe. Tarbi tolcheen baddu. Nuti tolchumaaf dubbannee wajjin gammannee waliin haasawinee duniyaan karaa lolaa jijjiirtee wanni abdii gaafannee awwa mishiyyoo tana ta sheexaana isinitti taate tana akkamitti wal bartammee jenneetuma adeemsa keessa gaafadhee lakkii bara akkanattiin akkuma taariba dhufteetti obboleessi telefoonatti cufatee
aan nadda waltee wal agarree isii rakkatte agarree irraa buusee akkasitti wal barree je. Akkasitti duniyaan samii seentee hinaaftee ol utaaltee gad utaaltee nu qaaneessiti. Egaa duniyaan nu hin dandamne ilmaan irra facaaftee kuttee jechuudha. Egaa obboleeyyan kiyya hordoftoota kiyya ani balleessuudhaaf miti niin gaddee nama gaddisiisti. Jaarsaa jaartiin karaa addaan dhaqan hin qaban walitti deebi'anii ni deebisna ammaas manguddoo fudhannee akka rafeene seennee ni deebisna. Isaan dhiisi jaarsaa jaartii warri ilmaan hin qabne wakarte akka karaa addaan dhaqu hin qabu. Egaa obboleeyyan kiyya ani haasidummaa qabaaddeetii miti na gaddisiisee warreen arrabsitanillee inni jirtes keessatti dhiifama ani balleessaa fi miti jechuudha. Balleessuu kiyyaa miti tolchumaatu akkasinatti garuu wanni rabbiin fide numa dhufti takkallee rabbumaaf fidaa rabbumaaf fidaa rabbi haa fixuu du'aa nuuf godhaa. Kunoo yoon an hamtuudhaaf kan hin dubbadhu taate obboleeyyan kiyya mee viidiyoo isiin nu galtee deemti warreen arkin daawwadhaa. Egaa hordoftootaaf qabjootota kiyya mee kunoo viidiyoo kana daawwadhaa naa wajjin. Gammachuun ta'isan dhuftu jecha amma isin dura jihana gisee kophaa maaliif laalinji anaadha mana isaati walii wala manna mooqa sooyi sobaasan nutiin kun nama mata meeqa hojiruu nama ilmaa wajji walee intala tan akkanatti hin bare biyyoo tana jaaladheetiin godhee fi ana sossobee isin dhugaa himummaan. Lakkii duniyaa nuti wanta eeganii godhin jenne dhugaa san ati Obboleeyyummaa qabdu caala. siis gaatiin gaafachuuf Aku tokko bee asirratti amma barraa hunda ufanneeti nageenyi gammachuun haa butu illee asuu jira. Isaan irratti akkam wal bartanii attanii gaafatanii amma gaa haarumtu jedhin waan kan hunda akka fayyaan dhuftu jedhin. Fayyaan silaa viidiyooti natti dhugaa himuu qabdu. Fayyaan xiyyaafite malee fayyaan xiyyaafite isaa malee hin jirtu dhugaa isii maqaa ta'atillee akka mana kiyya dhuftee galatoomii anaatutu bikka dalagaa jala deemee akka nama tokko jaarsa kiyya jee galche maal irra bartee akka bartee jee kana hunda gaafate michiyyoo walis beenu naguma lallabbii hadiiqattis wallee agarree jeetii haaju ture jechuudha. Arbanni baasuu jiru akka jaartiin baasuu jira jechuudha. Sanumaafuu khalaas dhugaan nama fayyisamoo hojibaan nama fayyisa. Dhugaa amma isinirra dubbata kana maal natti dubbatan amma ilmaan isaanii. Dhugaan dhagee. Dhugaan fichee Dhugaan bele jedhu dhugaan Allahu Akbar. Awwa di firman ko sino tufna ba? Ijoollee xiyya ijoollee xiyya iji akkaan fedhatti nuti badda isin waan kana hundaa'u ani badiidhaan Simagan. Irratti duba viidiyoo irratti hordoftoota bitaawwattoota gammachuu isin isaan Obbolummaa kan godhan malee bisiyyuun gaafa sababa obbolummaa godhan malee. yaa gootu bana kanaaf hin dhufe gammachuu hin dhufe. Ati ede gammachuu hojii bulle yaa lala gammachuu hojii bulle ana moo ni sidaamu qaba ni boola ba hordoftoota ittiin dheerisu kaameraan duraan cufa waan ni sidaamu amma ijoollee ta'e isaa akkam ba'an amma isi qotaa gootee isi ni deebise ni deebise isi nu deebise harda itti qabdu ibaan afaan mana ladde malee garaan si duwwaa kanaafu ati maal isiitu wanna jeette akka aadaa itti alam bayi eega hordoftoota gammachuudhaan dhufneeti ammas tunurratti taate dubbiin jaltu nu dhufte barbaannee deebisnaa hangasuu hordoftoota gurgurtaa nagaan naaf tura mee duniyaa barbaanne duniyaan nurratti arginu caaftee kutte ammas dubbiin biraan nu dhufte. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa dubbiin tana fakkaatti jechuudha.
warreen siituu dubbii tana fidee naan jettan gurra isin calaa'u. Takkallee rabbumaa fide ilmi namaa fiduu hin danda'u obboleeyyan kiyya. Nuti gammachumaaf bira dhayine ammas ni deebitii duniyaan jechuudha. Kanaafuu waan nu qomattanii miti du'aa nuuf godhaa jaarsaa jaartiin karaa dandaqan hin qabu. Takkanaati egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya har'aan tana wanni nama gaddisiisu guddaan ilmoo xiqqoo Abdii Mustafaa irratti ijoollee isaa xixiqqishoo tokko qofaa keessaa wayyaadha. Irratti facaaftee deemtee har'a ilmaan isaa keessa miskiintichi kanatti haa kunoola. Rahmatullahi wa barakaatu akka madaaliyyaa kabajamtoota hordoftoota keenya kun mukaa har'a akkuma beekamsan deeggarta duniyaan ilmaan facaaftee qottee agartanii jirtanii sababa dachaasii fi gololchaa wut dhufanii sababa dhaabbata galtee bagara gaamana gadee ilma keessa deemtanaa jechuudhaaf dhufan irratti mee akkamitti wal bartanii mijiyyoo sanii jalqaba akkamiin wal bartan jedhanii gaafii na gaafatanii sammuu isinitti baate ogguu isaan na gaafatanii kaanilleen mijiyyoo tan akkatti wal barree akkana ansaba tolwaltummaa obbolummaa oromummaa isin gaa rakkattee telefoon obboleessaa irra cufame isin gaa akkasitti najjaash telefoon kiyyaan bilbilee duraan dubbisee jiru jecha dabarsa jechuudha. Achirratti rakaba kiyya irra dawwaltee bokan akkana obboleessa kiyya irra cufatee akkamitti rakkoo akkasii jettee isin natti waannaan jechuudha. Illee gaafa sana rakkina keessaa isin fure amma jechuun dhuftee egaa akkata magaalaa kana geesse na barbaaddee dubbistee akkana ani yaa'u haa jaalalaa keessan jiru yeroo sanii. Na dubbistee jechuudha dhuftee walagarraa jechuun sana keessatti bakka bashannaa waliin deemne. Hojii dachaasii fi gololchaan na gaafatan akkama golbartan jedhanii na gaafatanii akkatti wal barre akkanaa jedhee himee fi sanumarratti aartee akkatti wal bartan na dhoosite ilmaa ta'an haaree tana dhoosite qabdaa jettee dhagarra. Akkasatti kan daawwattoota kan jettu waliin jira. Akkasa jechuun osoo dachaasii fi gololchaan na bira jedhanii ilmaan facaaftee kun ijoollee kanaa tana sadeen nu gartanii daawwattoota salaamitti maqaa keenyuuf. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya tana fakkaatti akkaataa duniyaan itti ilmoo irra facaaftee fi akka bunni nuti jenneenis tana fakkaatti obboleeyyan kiyya hamtuu fi mitii toltumaaf dhayinee rabbi haa tolchuu ta rabbi tolche hin baddu kanaafuu waa wal komannu hin qabnu duniyaa ni galchinaa du'aa inni jona daddaabadhaadha garuu waan nama gaddisiisu ilmaan irra facaaftee deemuuni egaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya wallaahi akka waan anateetiin gaddu jira waan kanarraa du'aa inni jona dhaabbadhaa obboleeyyan kiyya duniyaa ni galchinaa karaa dhaqan hin qabanii abdiis waan balleesse waan qabu abdiis michiyyoo taarii baruuf jirtu ta nama dhabde miskiintittii ni gargaaree dhalaa wajji dhalannee dhalaa waa hedduu namaa taati gargaaruun san waa fuudhuu miti anas ta'unumaan gargaaraa dubartii teenya meeqaa biyya namaa tana keessa qisaasamee jira meeqa ofumaaf wal qisaasnee oromoon ofumaaf wal miidhu jirra kanaafuu wahuma lammiif hojjetan hojjetee abdii Mustafaatis wahuma lammiif godhan godhan namni tokko rabbiif jecha waa godhu nama gargaare rabbii gargaara bagar gargaare michiyoollee sababa kana sababni itti baate abbaa ilmaaniiti warra guddaadhaa rabbi walitti haa deebisu du'aa inni cinaa daddaabadhaa mee viidiyoo biraatti sangaan qabadhee dhufuu viidiyoo laayik sabiskiraayib sheer godhaa nu gargaaraa nu cinaa dhaabbadhaa waan haaraa isin dhaqqabsiisnaa egaa galatoomaa obboleeyyan kiyya isiniin jaaladhaa baay'ee.